Nagaaniif araarri Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isinii fi awaayyatu qulqulloonni sabni Waaqayyoo guutummaan keessan akkuma isin beektan ani abbaa mul'ata Alamuu Bantiin jedhama. Yeroo kana misiraachoon isinitti himuudhaaf isin fuulduratti as ba'ee jiru. Dursa dubbii Waaqayyoo ni dubbisa. Sifaaniyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irraan dubbisa. Waaqayyo ammas ani iyya isaanii wawwaannaa isaanii leeyyoo isa akka ba'aa isaanitti ulfaates isaan irraa nan kaasa. Kunoo ani guyyaa sanatti warra isin cunqursanii hundumaa nan adaba jedha. Sagalee Waaqayyoo kana irra dhaabbadhe waldaan Fayyanaa konfiraansii bal'aaf guddaa qopheessitee jirti. Hagayya 17 irraa kaasuudhaan 17, 18, 19 waldaa Fayyanaa keessatti Waaqayyo bara dheeraadhaaf hojiiwwan humna namaan olii sammuu namaan olii hojjechaa akkuma jiru namoonni dhibee garaagaraatti rakkoo garaagaraatti ba'aa garaagaraatti fayyaa akkuma jiran hundumti keessan beektu. Kan hin beekne immoo dhageessanii irratti hirmaachaa kan jirtan jirtu. Kanaaf hagayya 17 irraa kaasuudhaan namni hundumtiin iyyuu konfiraansii qophaa'e kana irratti akka hirmaattan isin affeeruu barbaadanii Waaqayyo guyyaa sanatti warra isin dhiphisan hin adabaa. Ba'aa isin itti ulfaate immoo isinirraa kaasa. Leeyyoo bara dheeraa isinirraa fuudha. Kanaaf hagayya 17 irraa kaasuun waldaa Fayyinaatti argamtanii eebba isiniif qophaa'e akka hirmaattan dubbachuu nan barbaada. Addumaanii qotee bultootaaf, daldaltootaaf, barattootaaf, tajaajiltootaaf akkasumas hojjettoota mootummaa miti mootummaa hundumaa fi adduma addaan hin kadhatama. Kana beekuudhaan hagayya 17 irraa kaasuun ji'a namaa waldaa Fayyinaatti argamtanii akkasiin maaddii fi ulfina isin qophaa'e hirmaattanii irra deebiin isin affeeruu nan barbaada. Dabalataan ergaan bara 2017 waggaa sana guutuu maal tokko tokko qabatee kan jiru barreeffamaan harka nama hundumaaf ni qaqqaba. Waldaa Fayyinaa keessatti ergaan barootaa dursee gadhiifamuudhaan kan beekamu kan bara sanaas qophaa'ee akka jiru gamanumaan akka isin hubattan isinitti dubbachuun barbaada. Hagayya 17 ganamarraa kaasuudhaan waldaa Fayyinaa keessatti walagarraa ba'aa keessan hundumaa qabattanii yoo dhuftan Waaqayyo aara galfiif nagaa isinii kenna. Waaqayyo amma guyyaa sanatti araaraaf nagaan isin duukaa ta'u jechuun barbaada. Eebbi Waaqayyo lafa irratti isin haa qabatu. Nagaan jiraadhaa. Fayyaa ta'a. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Coba, lagi bakal aku mah so gede Eropa sana tibu, mata dia mah, coba dia mah. Mata dia, kung kasih kuba. Anak kapal tambata kabena dukuba hanati binti. Wanti hundumtuu dukkanaayeera. Abdiin hin jiru.